اوكي الشمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. har'aan tan amma wayaan takkaan isiniif garsiisuu deemaa isii deengaddi isinii fi mesan jechuudha seef bakka jettu tana jechuudha mallattoo amma argu jirtan tana warroonni ishee tana hin qabne illee karaa biraatiin isin garsiisaa karaa ittiin fayyadamuu dandeeysan garuu ammoo warroota hattuudhaa fi miten kaawwan kana isin garsiisuu jiru namni ati yoo jiraate akka hin daawwanne okay namoota tokko jiraata wal waalleen dhiifamaa jaartii jaarsa faa dhoysitee suuraa dhiira biraa faa mobaayila keessatti deemattu warroonni akkasii akka keessatti dhoyfatanii fi miten akkasumas dhiira wal waallee jaartii suuraa dubartii biraa dhoysitee deemtuun akkasii awwaalattuu fi miti kanaaf ammallee viidiyoon taana keessatti akka awwaalattanii fi miti akka of eeggattan wantoota akka poolitikaa waan isin fayyadu faa ka isin jala akka hin banne faa wanta akkasii isan faa keessa kaa'attaniif malee waan hin taane viidiyoo hin taane faa keessa akka waraabdaniif of eeggadha. Kanaaf amma isinitti garsiisaa akkaataa itti fayyadamtan seefta jettu tan jechuudha mobaayila keessan irratti. Warri seeftuun hin jiraanne illee karaa biraatiin isin garsiisa akkaataa itti fayyadamtan. Okay. Jalqaba faayilii keessan keessa galtanii namni faayila hin qabne hin jiru jechuudha mobaayila keessan irraa faayilis bakka jiru kana garii namuu faayil manaajar jedha mobaayila garii irratti jechuudha kiyyarra faayil jedha isa kana irra dho'itan sana booda akkatti isiniif banama jechuudha akka amma argu jirtan kanatti garuu mobaayila biraa irratti karaa akkaataa biraatiin isin garsiisuu danda'a sitti lookaal bakka jiru kana hogguu tuutan internal storage jedha asitti jechuudha qafoo keessanii asitti ammoo SD card jechuun memory keessanii jechuudha asitti save ka jedhu kun ammoo tuyu kophaadha. Okay kana isin garsiisuu fi amma sira gaddeentu ishee tana jechuudha tamma isin garsiisee ture tana ishee tana maal gochuudha qabdanii irraan deebee isin garsiisa waan ajaa'ibaati kana booda jechuudha maashaallah wanni suuraa fi viidiyoo waan adda addaa waan silaatti fayyadamnu yookiin waan namni nu jalaa arga jennu waan hin taane son taane ilaal wanta bu'aa qabu keessatti dho'ifachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf suuraa gaalarii keenya keessa jiru guutuu asitti awwaallaa mobaayilli keessan dileette osu appilikeeshinaan wanni kun uumamaa mobaayilaa waliin jira waliin dalagame ay keessatti miimirii irratti seef godhattee yoo barbaaddan ammoo qafoo irratti jechuudha. Garuu isin miimirii irra gochuu qabdan akka tasaa yoo mobaayila lammaateen beeytanii kanaaf yeroo banattan booda asumaan koodiidhaan isinii cufama haala kanaan fayyadamtanii isiniin jedha. Okay isa kana paaswordii nu gaafata fakkeenyaaf suuraa kiyya gaalarii keessa jiru isin garsiisa na hordofa. Gaalarii keessa yeroo galtan akkuma amma argu jirtan kana suuraa hedduutu jira jechuudha gaalarii keessa. Kuno meerraa deebiin isin garsiisa. Kunoo fakkeenyaaf kun hundinuu suuraa viidiyoonis jira. Isa kana hunda isaa achi keessatti hogguun awwaalee isin garsiifamee booddee isa san achi keessatti dho'isinee deebinee as ilaallas jiraachuu isaa kun gaalarii keessa jechuudha. Suuraan kun hedduu ta'e keessa jira. Fakkeenyaaf yeroo akkana banne hedduu akkan inni dhufa. Okay suuraa hedduu ta'e keessa jira jechuudha. Kunoo isa kana hunda isaa dho'iseen amma isin garsiisa haala kanaan fayyadama. Okay amma kun ho'i keessa gallee jirra amma isin garsiisa seef bakka jettu kana jechuudha irratti dho'itanii garuu an duraa waan itti fayyadamee jiruuf nan gaafatu jechuudha mee kana keessaa baaseen isin garsiisa. Okay amma akka arguutti jirtan kana fakkeenyaaf kunoo seef jennee yeroo irratti dho'ine enable nuun jedha bakka enable jettu argu jirtan kana jechuudha irra dho'itan jechuudha enable gootanii san booda wanta barbaadan irra jechuudha SD card irratti yoo barbaadanis internal storage irratti yoo barbaadanis kaffeetan irratti gootan jechuudha fakkeenyaaf an SD card irratti godhaame fakkeenyaaf. Okay kunoo koodii nu gaafata koodii afuritti gootan hanga 12 isin gaafata afurii ol ta'uu qaba jechuudha fakkeenyaaf 1 2 3 4 jedheen itti galcheera
confirmi naan jedha sittis isimolii itti galchitan jechuudha check gochuudhaaf. Okay, sana booda akka amma arguu jirtan kana enter your answer jedha. What is my place of birthday? Bakka itti dhalattan biyyatti dhalattan isin gaafata jechuudha. Yoo barbaaddan yoo Suudii dhalattan Suudi Arabiyaa jettanii yookaan Somaaliyaa yookaan Itoophiyaa yookaan ammoo biyyoota barbaaddan irratti guutuun jechuudha. Fakkeenyaaf an amma mee Oromiyaa haa jedhu. Oromiyaa jedheetiin itti barreessaa san booda dan jettanii. Isiniif hojjeteera. Fakkeenyaaf amma suuraa keessan keessa awwaalachuu yoo barbaaddan images bakka jiru kanatti awwaaltanii viidiyoo barbaaddan bakka viidiyoo kanatti awwaaltan jechuudha. Mee fakkeenyaaf suuraa awwaaloo haa jettaniini. San booda kun ho'i keessa nu galchee jira. Waan daawulood ta'een yookaan ammoo waatsaappii yookaan ammoo pingil waanuma ta'een jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa keessa waan jiru ilaala. Okay. Keessa fakkeenyaaf kaameraa kana keessa footoo 134 jira. Meeshaa kana achaa dabarsu. All naan jedha all godha asirraa itti gubbaa tana tuqee barbaaddan keessaa filattan jechuudha akkanatti. Hangaruu hunda waan barbaaduuf gubbaa kanarra tuqe jechuudha. All godhe san booda add jedhaan. Akka arguu jirtan kana amma gamasitti move nu gochuu jira jechuudha. Nuuf dhoysuutti jira. Okay, garuu ammootu yoo akka waan hin taane hin hojjenne waan gaariidhaan itti dhoofadhaa. Namoota tokko jira kan nama xabbasee jechuudha Facebook irratti WhatsApp fa'aan. Osoo jaartii qabu jaartii biraa suuraa dhalaa biraa dho'iseetti baadhatee deeman. Dhalaanis akkasuma of eegaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf saabii kee tokko faana bira jira. Suuraa bahii dho'isuu barbaaddaa meeti? Ni barbaaddaa? Ni barbaaddaa? Suuraa dho'isuu barbaaddaa? Jaartii ta'een dho'isituumi? Akkana kun yoo kana ta'e malee waan hin taane viidiyoo hin barbaachifne fa'aa keessatti awwaaluun dhoowwaadha isinii himaan shargaddaatu dhufee isin qaba. Yoo waan hin taane keessa awwaaltan. Okay, amma kana naaf xumuree jira. Security itti galchi naan jedha. Security kiyyaan itti galcha. Dan jedhaan. Suuraa 600 keessa naaf galchee jira jechuudha. Kun amma akka arguu jirtan kana. Okay, nin deebi'a ammas suuraa biraatiin galchaa. Okay. Add jedha. Suuraa biraatiin keessa awwaala ammas. Fakkeenya ka daawulood ta'e suuraa abbaa torban qaba. Fakkeenyaaf isa kanaas haa kuchisiisuu meeqamas. Kuchisiisee jira. Okay. Kaameraa 28 keessa 28 jira. Kamasittiin kuchisiisa kanaas. Laala akka ajaa'ibaa kanatti. Yoo isinitti tole koomentii godhaa yookaan ammoo dhiisa. Okay, ammas kan biraatiin add godhaa. Okay, takka kana haa taa'ume. Okay, kan suuraa hedduu qabu kana dabarsa jechuudha. Ka WhatsApp kanas ni dabarsa. Okay. Suuraa sitti heddummaatee na fakkaata. Memorii guutumee daanseeyaa. Okay. Okay, WhatsApp ini isa keessaa ba'ee jira jechuudha. Kun akka argitan kanatti. Okay. Bakka biraattiin awwaalame ammas. Okay. Isa kanaan dabarsa.
Okay. Okay. Viidiyoos kun akka margu jirtan kanatti dabarsutti jira jechuudha. Okay. Viidiyoo 13. Inni kun haa ta'u kan biraatiin godha.
akkam arguu jirtan kan amma guutuu isaa fixeeraa kun asis seef godhee jira jechuudha. Keessa footoo 276 viidiyoo 13 audiyoo garuu meen dabarsu audiyoon haa ta'u audiyoos garuu hin qabaa mana muuziqaa keessaa yookiin haa ta'u fakkeenyaaf isin garsa duuba deebi'e mee gaalarii keessaa haa dhaynu. Kun fakkeenya faayila fakkeenyaaf hogguu bantan kun image 0 jedha. Audiyoon 315tu jira. Audiyoo hin dabarsine jechuudha. Wanti biraa tokko hin jiru jechuudha. Recent kan jedhu kunis bakka biraa keessa jira kan memory keessa jiru. Okay, mee duuba deebinee gaalarii keenya keessa galee isin garsiisa. Kun fakkeenyaaf gaalariin kiyya kana irra dha'een isin garsiisa. Mee viidiyoon tokko illee hin jiru jechuudha amma keessa kun duwwaa wanni takka hin jiran. Albamii fotoos tokko hin jiru jechuudha kun haala kanaan akkasitti dho'ifachuu dandeessin garuu waan hin taane hin hojjetina waan hin taane keessatti hin dho'ifatina sharkaddaan akkasiin hin qabne hin hidhamtaniin isin jedha. Fakkeenyaaf warri biyya laafaa jiru akka tasaa waan adda addaa moobaayila keessa qabatanii biyya galuun jira keessa dho'ifachuu dandeessu namni koodii keessan isinirraa fuudhu hin jiru hin himtanii. Haala kanaan fayyadamtan jechuudha. Baay'ee waan filatamaa tokko. Warroon namoota isa kana memory keessan irra hin jiraanne fakkeenyaaf waan WhatsApp ifaan isinii dhufe dho'isuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf my file keenya keessanii gallaa local jettanii fakkeenyaaf waan qafoo irra jiru asirratti dho'itanii WhatsApp keessa galtan fakkeenyaaf WhatsApp kan jedhu kanarra dho'itanii miidiyaa bakka jedhu kanatti tuutan. Sana booda waan WhatsAppidhaan isiniif ergame san gamas irraa balleessitanis keessaan bada jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp audio jedha 5 keessa jechuudha. Isa kana dho'isuudhaaf akkam goonaa isa kana akkana gadi qabne sekondii 3 san booda akkana ol harkistanii jechuudha. Erga ol harkistanii rename bakka jettu kana tuutan jechuudha. Gama olii kanaa miti. Okay, dhiifaanan dogongore. Sekondii 3 fogguu gadi qabdan akkatti isiniif fida. Okay. San booda akkatti gad deemtanii rename bakka itti gama gadiirra jirtu tana irratti dho'itan jechuudha. Sana booda xumura kanarraa dhuftanii irra dho'itanii bakka barreeffamaa kana fakkeenyaaf wanna ittiin barreessan tana irraa kana gamana ooftanii kunoo sarara ulee ol dhaabbattu tana fiddanii dudduubbee xumura gamanaa barreeffamichaa kanarratti WhatsApp bakka itti bakka W kanarra jechuudha tuqaa itti galchitan. Tuqaa itti galchitaniiti okay itti gootan. Sana booda WhatsApp audio ka jedhu sarreefuu sana jechuudha awwaallee jirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf keessa jira. Isa booda akkam goona? Okay. WhatsApp audio ka jedhu sun amma hin jiru fakkeenyaaf kun keessaa badeera jechuudha hin jiru. WhatsApp audio ka jedhu hin jiru. Haala kanaan dho'isuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf as sagaleedha. Sagaleen hin jiru kan keessas images jedha. Image kan namaaf erge garuu hedduu keessa jira. Amma isa kana fakkeenyaaf dho'isuu dandeessan. WhatsApp images ka jedhu kan akkatti gadi qabdan jechuudha. Isa dhiibsan booda rename bakka jedhu kan tuutanii xumura kanarratti gama gamanaa kanatti tuqaa gootanii okay itti gootan. Xiqqoo jedhee ni bada jechuudha inni kunis jechuudha WhatsApp image ka jedhu. Fakkeenyaaf amma badeera isa kana ammoo argachuudhaaf amma yoo akkatti as tuqne setting okay gubbaa kanarra akka amma argutti jirtan kana show hide new file ka jedhu kana jira jechuudha. Olii kana osoo hin taane isa kana jechuudha ni ibsituu bakka kana jechuudha gama gamanaa kanatti. San booda of duuba deebinee isirreef dho'isnee san laalla. Kunoo nuuf deebi'eera. WhatsApp image WhatsApp audio ka jedhu kan reefnu jalaa dhokate sun keessa jira jechuudha. Amma yoo banne ni argan. Fakkeenyaaf amma mee haa dho'isu itti deebi'e setting jedhaani ni dho'isa. Mee WhatsApp image ka jedhu hin jiru. WhatsApp audio ka jedhu jira keessa hin jiru. Kunoo hin jiru. Haala kanaan fayyadamuu dandeessanii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godhaa waliif galatoomaa isiniin jedha. Facebook yes follow akka gootan admin akka gootan